afran arraa afurguutuuf eeggaa deemnu yoo yaadattan yeroo habashaan natti kaate waan biraa waan ta'eef osoo hin ta'in ani ilma keessan ilma Oromooti waan jee qofaaf yeroo natti duulan dheesseetiin isin dhufe warri Minisoota. Yeroon dhufe akkuma irraa kanatti buqqaatanii bahuudhaan nu bira dhaabbattan. Gaafsa wanni waadaa galle jira. Jibba tuffii diinni Oromoo irraa qabu kana duula irratti godhame kana cabsuu qofa osoo hin ta'in duula Oromoo irratti godhamu hunda cabsuu qabna. Kana cabsuudhaaf immoo duulli guddaan kan duratti godhamaa jiru gama miidiyaatiin waan ta'eef miidiyaa olaantummaa habashaan qabdu kana cabsuu danda'u tokko gadi dhaabnaa jeen waadaa isin seene. Waadaa seennee ji'a jaha keessatti waadaa san gargaarsa rabbiitii fi gargaarsa keessaniin waadaa san wani rabbiillee galateeffadhu waadaa san osoo nyaatiin ji'a jahatti OMN gadi dhaabnee qilleensa irraan isinii baafne. Gaafa OMN eegallu ijoollee wajjin dalayni waa baay'ee keessa dabarre waan inni isin jee ture. Qilleensa Oromiyaa bilisoomsinee jirra. Olaantummaa habashaan qilleensa Oromiyaa irraa qabdu cabsinee jirra. Erga qilleensa Oromiyaa bilisoomsine mataan uummata Oromoo waa walitti hidhamuuf lafa ofii uummanni Oromoo ni bilisoomsa jeen ture. Kan hoggaan jehu tari waggaa 10tti uummata kana dammaysnee bilcheessinee jeetin ture. OMN biteetosu tokko yookiin immoo maarchi tokko eebbiftanii April 25tti fincilli maaster pilaanii dhooye jechuudha. Kana keessatti shoorri OMN shoorri miidiyaa keessanii xiqqaan turre. Waggoota 8 dabre kana keessatti Oromiyaan waggaa 3 duraatii fi taarraa takka miti. Oromiyaan Itiyoophiyaan waggaa 3 duraatii fi kaarraa takka miti. Kana gochuu kan goone miidiyaa qofaan osoo hin ta'in miidiyaa qabsoo tarsiimootiin walitti makuudhaan hojiin hojjetame hojii nama boonsu. Waan takka lamaan isin agarsiisa. Haalli qilleensaa xiqqoo confuse akka naman goone. Miidiyaa qabaachuun olaantummaa miidiyaa diinaa cabsuun bu'aa inni qabuun isin hima. Torban lama dura shira guddaatu Oromiyaa irratti hojjetamuuf ka'e. Dantaa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu ni deebifne jedhanii ka haqa Oromoo fi mirga abbaa biyyummaa Oromoo fi Oromiyaan qabdu duuchuu danda'u wixinee tokko lafa kaa'an. Wixinee san fuunee iccitii san guyyaa 3 qofa OMN irratti irraan mari'anne yoo isaan wallaahi billaahi nun goone jedhanii kakachuu eegalan jechuudha. Akka haqan dirqisiifne jechuudha. Hayilamaariyaam Dassaalay Lammaa Magarsaa ji'a 2 osoo waan kana wakkatiin dura qorannee dhiyeessinee gaafii keenya mootummaa federaalaatiif dhiyeessine jedhe. Hayilamaariyaam san irratti hundoofnee wixinee seeraa baafne jedhee amane. Ittiin dhaadateeyyu. Yeroo nuti baafnee hanna isaanii daba isaanii san miidiyaadhaan irra deemnu yeroo guyyaa 3 qofa keessatti akka waakkatan waanuma dubbatan san akka hancufatu san osoo isin hin qabbanaa'in akka liqimsan godhuu hin danda'ame jechuudha. This is the power of media. Wayyaaneen Finfinnee fi naannoo sanitti yoo nu dadhabdu diina nutti baay'isuudhaaf milishaa Somaalee hidhachiiftee Tigrootaan ajajaa uummata keenya fichisiisaa turte. Waan san hordofnee galgalaa ganama waan gabaasaa turreef dura kijiba jedhan. Booda amananii miidiyaan isaanii gabaasuu eegalee ifaan ifatti lammata hin seennuu jedhanii akka uummata keenya dhiifama gaafatan goone. Guyyaa 4 dura qonnaan bultoonni Oromoo Harargee ka waggaa 12 dura qe'ee isaaniirraa buqqaafamanii eeluu baaburaa qabsiifaman lafti isaanii ta'uu diddee way waatanii dadhabanii miilaan gara Finfinnee waggaa deeman nu qunnaman. Guyyaa 2 irraa haasofnaan guyyaa takkitti nu irraa haasofneen itti aanaa pirezidantii fi wanni silaa OPDO jedhamte takkitti hin hafne jimma dhayitee uummata miilarra kadhattee muularra buutee kadhataa jirti har'a. Dhagayaa. Miidiyaa feetan qabaadha. Miidiyaan odeeffannoo yeroo yeroon hordofee dura dubbachuun waan dubbatan san immoo sirritti ilaamanii dhuka isii dha'uun mootummaa mirga kee dhageessisuu irratti waan xiqqaan ta'u. Dhumarra waan tokkoon isin hima. Barreen gaddaa rakkoon baqattootaa ni beektan. Barreen gaddaa waggaa ijoolleen hedduun dhumte ijoollee 14 hafte san hordofnee Reuters wajji hojjannee dookumantarii irratti hojjanne. Dookumantariin sun irra gara afaan 21tti hiikamee ijoollee teenya biyya Awurooppaa keessa jirtu asaayilamiin gargaaraa jira jechuudha. Kanaaf wanni jechuu barbaannu maali? Gama OMN'n wanni waadaa isinii seenne
waadaa hin cabsin waan hin dandeenye immoo waadaa isiniif hin seennu wanni nu isin gaafannu komiin adda addaa ka'uu danda'a Wulaabet komiin nu fudhanu garuu tokko gaafa OMN qilleensarra gaafa OMN oduun guyyaa tokko isin hin dabrin koottaa manaa gabbaasaa dhukkeenarraa kaasa takka gaafa OMN waan Oromoo qoqqoodu hojjate koottaa gabbaasaa bishaan Misisippitti nanaqa lama gaafa OMN doorsisaa wayyaanee sodaatee arrabni isaa lallaafe gabbaasaati wayyaanee wati dipoortii na godhaa waan amma deemaa jiru sitti gabaabatti OMN irratti duulli godhamaa hin jirre hin jiru keessaan nurra godhama alaan nurra godhama ta keessaa ufumarraa hoo'inee bira dabara rakkoo hin qabdu fuulleffannaan keenya guddaan diinni OMN diinni uummata Oromoo tokkoof tokko qofa wayyaaneedha yeroo baay'ee internet irratti ololli yoo banamu maa deebiin kenninu hin jettan nuti iji teenya wayyaan irra fannifamte arrabni keenya wayyaan irra fannifame yooma yeroo qabna waan biraatiif hin qabnu jechuudha torban lama dura an Awurooppaan ture wayyaaneen jila isii guutuu Kaayirootti ergite san dura istuudiyoon usaamsifte deeffannee bananne sambooti sun hanqar jetteet warra Ijiptiin amma keessan seenu waan isin barbaaddan hunda isiniif kennina OMN makana nurra tufa janiin jarrilleen arabaa mire dhaqanii farraman akaakayyuun kiyyo gama himaaku gaafa morkaa ta'e warra kenna mal rambuukiin baateedha rifeensi rabuu hin dandeenye itti gadhiisatiin Kaayiroo dhaqe firmaan wayyaanee fi jarri farrame osoo qalamni isii hin goggogin irraa haqee dhufe sunan kate yetteeti saatalaayitii dura meeshaa chaayinaa fiddi waggaa isin meeshaa chaayinaa fidde takka ka Awurooppaatiin takka ka Kanaadaatiin ka Ameerikaan xullub jennu teknooloojiidhaan nu dadhabde amma fuutee poolitikaa warra Faransaayiin walakka waa meeqa gama yeroon qabu kennitee fi dhiibbaa siyaasaa goote sanillee kadhanneetis sossobneetis waan tokko tokkos waadaa gallee fi harkat dachaafanne amma maal goote beeytanii dhayxeeduma saatalaayitii kana kasilaa gara Afrikaa deemu guutumatti bitatte Tengadde yeroo an Ayawaa jiru karaan deemu jira jawween faanii beekanii makiina anu yoo taama makiina irratti illee intarneetuma ilaala osoon intarneet ilaaluu jiru rabbi si haa gargaaru OMN intarneet irraa bu'e jedhanii natti ergan qoca rabbi qocaatu jedhan bineeyyiin hedduu walgayii qocaan ture egaa lafarra deemami hoggaa lafarra deemu achi itti muran yeroo hunda inni balleet nu tursiisa akkuma walgayii irraa kana maal haa goonu jennaan hin ajjeefna jedhaniin hilleetti ninki jibdii mi tuf jettee fiidee dhuftee qoca maal si jeesu itti muran jennaan eenyu faan jaldeessi faan waraaba faan leenci faan qeerransi faan rabbi hoo keessa jiraa jeen hin jiru jennaan tiriis gatteen gargaarsa rabbii tilleen dhiifnu carraaqqadha jedhe nu maal goone already akka tun dhufu hedduu waan shakkineef kontiraata lamaa sadi qopheeffanne inni gaafa hojjaa dura irraa nu buufte nu gaafa kamisaa xullub jennee baanee jirra jechuu isan irra guddaan naa ilsaa irratti waadaan aan isinii galu hanamman jirutti hamman lubbuu qabutti abadan wayyaanee haa taatu waa hillan isii haa taatu OMN cufsiisu laaffisu qilleensarraa buusu hin dandeessu lama keenya irraan waan Oromoo eegale amma diidamaaf hin deema eegan hiriira duraa baase dhumuugaatti gaafan ba'ullee Oromoo jeetiin bahe hangarrallee Oromoof hin dalage yoon du'ellee akkuma Oromootitti hin du'a
Oromoof jecha dalaguu kiyya waaniin dalageef arra du'aan nagaafatte wayyaaniin. Du'aa miti odoo ardii kanarra azaabanan naqanii hanga ummanni Oromoo bilisummaa isaa argatutti waaniin danda'e hunda nan godha. Waan du'e immoo akka waaqa guututti Oromoo kiyya na dhaala. Oromoo tiyya nagaan naa bulaa. Gaaffii deebii immoo bal'inaan yeroo biraatti deebina. Nagaan naa bulaa isinin jaalladha.